Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aan kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni isaatiif haa ta'u. Maqaa isaa waamnee maqaan isaa maqaan ishee kan biraati namni giiftiin keenya qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee ergamoonni toloonni raajonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Waggaa waggaatiin sadaasa guyyaa 21 yookiin immoo isa afaan Amaariffaatiin Hidaar Tsiyoonii jennu maaliitii fi kabajamaa isa jedhu dubbii sagalee Waaqayyoo waliitiin ni ilaalla. Baga ayyaana bara kanaa ayyaana Hidaar Tsiyoon yookiin immoo sadaasa Tsiyooniitiin geessan baga wajjumaanuu geenye. Gooftaan keenya jaalalaa fi fedha isaa ta'ee guyyaa har'aa kana yoonni eeyyame kan walitti ilaallu Hidaar Tsiyoon yookiin immoo sadaasni guyyaa 21 ayyaana maaramii maaliitii fi kabajamaa isa jedhu waliitiin ni ilaalla jechaadha. Anaaf dubbattii afaanis immoo gurratti dhageessan qalbiittiin qalbeeffattan hunduma keenyaatii fi haa kennu. Mata dureen guyyaa kanaa ayyaana kanaa Ikaaboor jedheetu waamama. Ikaaboor jechuun maal jechuudha? Maqaa kanaatiin maaliitiif mogga'e isa jedhu dhumarra hiikaa maqaa isaa akka waliitiin ilaallu yoo ta'u iyyuu macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 21 dubbii sagalee Waaqayyoo jiru gaafa laallu Ikaaboor jechuun maal akka ta'ee fi maqaa kanaatiin maaliif akka mogga'e waliitiin ni ilaalla. Innis gaa guyyaa kana taabonni Waaqayyoo guyyaa isheen booji'amte. Innis kabajni Israa'el irraatii gadhiiseera jechuudha. Ikaaboor jechuun kabajni ulfinni sugni Israa'el irraatii gadhiiseera jechuudha. Maaliif kana jedhe eenyutu jedhe kan jedhu waliitiin ni ilaalla. Egaa akkuma beekamu seenaan guyyaa kanaa lubichi Eeliin aangoo isaatiin yookiin immoo lubummaa isaatiin lubummaa fi hoogganummaa waliitiin simsiisee qabatee bara turetti ijoolleen isaa lamman Afniinis fi Fiinaas jedhaman hojii Waaqayyoo dheekkamsiisu hojii gaarii hin taane hojii Waaqayyoon itti gaddu ni raawwatu turanii jedha. Kanaatiif egaa Waaqayyootiif aarsaa dhiyaatu aarsaa sanarraa hir'isanii ofii isaaniitii ni nyaatu turan. Lubichi Eeliin tajaajilaa mana qulqullummaa ta'ee osoo jiru mana qulqullummaa Waaqayyoo otoo tajaajiluuti hooggansa biyya lafaas hooggansa mana kiristaanaas waliin qabee otoo jiruuti ijoolleen isaa lamman Afniinii fi Fiinaas aarsaa mana Waaqayyoof dhiyaatu irraa hir'isanii ofii nyaachaa kan turanii fi kana bira darbee hojii fokkisaa hojii gaarii hin taane mana qulqullummaa keessatti raawwachaa akka isaan turan ni dubbata. Innis Waaqayyootiif kabaja Waaqayyoo kennuurra dunkaanicha keessatti ni sagaagalu turan jecha mana qulqullummaa keessatti iddoo qulqullummaa isaatti iddoo bultoo Waaqayyootti lafa sagadaa lafa kadhannaatti isaan ni sagaagalu. Inni jalqabaan aarsaa Waaqayyoo irraa hir'isu inni lammaffaan ni sagaagalu turanii jedha. Yeroo kana gaa Israa'eloonni lammiiwwan Israa'elotaa Filisxeemota waliitiin wal waraanuudhaaf gara lolaatti bahanii jedha. Sababa kanaatiin dheekkamsa kanaatiin loltoonni Israa'el Filisxeemota irraatti 4,000 ta'an ajjeefamanii. Kanatti aansee taabota kakuu Waaqayyoo kan ta'e taabota Tsiyoon kan itti booji'amtedha. Taabota kakuu Waaqayyoo taabota Tsiyoon
maaliif hin finnu jedhanii Seeloo irraatii taabota waadaa kakuu fidanii Afniinii fi Fiinaas ilaalaa. Amma ka'umsi seenaa kanaa Israa'elee fi Filisxeemonni kakuu moofaa keessatti illee lola waliin ni qabu turan. Egaa Waaqayyoon gochaan ijoollee Eelii gaarii waan hin taaneef, sirrii waan hin taane, Waaqayyoon kara lubicha Eeliitti daa'imicha xiqqaa Saamu'eeliin ergee akka inni hojii badaa kana ijoolleen isaa dhaaban akka inni itti dheekkamu yoo itti himamuyyuu yoo gorfamuyyuu ijoollee isaa barsiisu, ijoollee isaa gorsu, ijoollee isaa kara sirriitti fiduura callisuudhaan ilaalee jedha. Kun otoo kanaatiin jiru Israa'elee fi Filisxeemonni lola walitti banuudhaan guyyaa tokkotti loltoota Israa'el irraatii namni 4,000 du'ee jedha. Yeroo baay'ee taabota Tsiyooniitiin qabatanii moo'icha yookiin immoo humna waan argatanii fi loltoota amma kana erga guyyaa tokkotti dhabnee fi maaliif Seeloo irraatii taabota waadaa kakuu taabota Tsiyooniin hin finnu jedhanii jedha. Taabota Tsiyoonis qabatanii gara lolaatti gaafa deeman ammas Filisxeemonni isaan irratti moo'icha guddaa argatanii Afniinii fi Fiinaasiin ajjeesanii Filisxeemonni Israa'eloota irratti moo'icha guddaa argatanii jedha. Kanarraatii kan ka'e ijoolleen lubicha Eelii Afniinii fi Fiinaas lola kanarratti akka isaan du'an seenaan kun nutti hima. Egaa namichi biyya Biniyaamaawii ta'e tokko lolarraa fiigee uffata isaa tarsaasee daaraa mataa irratti naqatee gara Seelootti dhufe. Eeliin waa'ee taabota sanaa lapheen isaa jeeqamee waan tureedhaaf karaa irratti dunkaana keessatti taa'ee waan ta'uu fi waan raawwate dhaggeeffachaa ture jedha. Namichis dhufee Eeliin yeroo kana jaarsa waggaa 38 waan tureedhaaf namicha hiila yookiin immoo lola irraa deebi'e kana gaafa gaafatu taabonni Tsiyoon booji'amteetti. Ijoolleen kee Afniinii fi Fiinaas warri kaleessa mana qulqullummaa keessatti yakkan sagaagalan gochaa hin taane hojjetan du'aniiru gaafa jedhu teessuma isaarraatii kufee mormi isaa jal'atee cabee du'eeraa jedha. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 4:14 irratti arganna. Maarreegaa maal jedhu abbooliin hima didduun du'an didduu jedha. Hima didduun du'a hin didduu. Ijoolleen Eelii Waaqayyo daa'ima Saamu'eel kaasee gochaa kanarraa deebi'u akka qabu ijoollee isaa gorsuu akka qabu yoo itti muyyuu ijoollee isaa gorsuurra yaada kanaaf adeemsa kanaaf isaan jajjabeessaa tureera. Kanaan booda Filisxeemonni taabota Tsiyooniin booji'anii fudhatanii mana waaqa tolfamaa isaanii keessa galchanii guyyaa isaanii itti ka'an taabota Tsiyooniitiin jala daagoniitiin gubbaa kaa'anii mana waaqa tolfamaa isaanii kaa'anii jedha. Ganama yeroo isaan deebi'anii luboonni mana waaqa tolfamaa yeroo dhufan daagon taabota Tsiyoon fuulduratti kufee argatanii ammas deebisanii gubbaa kaa'anii ganama deebi'anii gaafa dhufan lugni isaa harki isaa irraatii muramee argatanii. Sababa kanaatiin kan ka'e Filisxeemonni dhibee dhullaatiin rukutamani. Namoonni Azaaxoon taabota Tsiyoon nuufi waaqa keenya daagon irratti jabaatteetti waaqa Israa'eloota taabota nurra taa'uu hin qabu jechuudhaan Waaqayyo dheekkamsa garaagaraatiin gaafa isaanitti dheekkamu taabota Tsiyooniitiin gidiraan
dheekkamsi gaafa itti baay'atu namoonni keetish dheekkamsa waaqayyootiin gaafa rukutaman gara Asqeellaa fudhatanii nu ficcisiisuudhaaf deebisaa jechuudhaan ji'a 7 booda aarsaa dhiifamaa dhiyeessanii gara beeta saamis gaariidhaan taasisanii fidanii taabotaafis kabaja kennuu dhabuu isaaniirraatiin kan ka'e gidduu isaaniitti namoonni 5,000 du'anii jedha. Sodaatanii fudhatanii taabota Tsiyooniin mana Aminaadaab kaa'aniiru. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 irratti ilaaluun ni barbaachisa. Asirratti egaa Waaqayyoo taabota Waaqayyootiif kabaja kennuun asirraati nu hubachiisa. Macaafa Saamu'eel isa 2ffaa boqonnaa 1 irratti taabota Waaqayyoo guyyaa isheen Daagoniin itti qaanessite salphiste. Taabota Waaqayyoo fuulduratti dachee irratti Daagon guyyaa itti kufee fi Waaqayyo waliin warri wal lolan akka isaan burkutaan guyyaa irraati barannu. Ergaan ayyaana kana Waaqayyoof kabajni haa ga'uuti. Ijoolleen Eeliin yakka gochaa hin taane raawwataniitiin adabamuu isaanii nutis ijoollee keenya seeraatiin heeraatiin barsiisuu qabnu. Abbaan luba waan ta'eef ijoollee yakkamanii mana isaa keessa hatanii mana Waaqayyoo dhiphisuu hin qabanii. Kanaatiif egaa taabonni Tsiyoon guyyaa kana guyyaa dinqiitti raawwattee fi guyyaa isheen Daagonii itti salphiste humna guddaa itti raawwatte waggaa waggaatiin Sadaasa guyyaa 21 ni kabajama. Egaa maarree haati warraan Afniin Fiinaas ulfa turte waa'ee du'u abbaa warraa ishii waa'ee du'u abbiyyuu ishii gaafa dhageessu maqaa guyyaa kana ilma argatteetiin maqaa isaa Ikaaboor jettee akka isheen moggaaste asirraati agarra. Ikaaboor jechuun kabajni Israa'el irraa gadhiiseera jechuudha jedha. Kabaja Israa'el kan taate taabonni Tsiyoon Waaqayyo isarra bulee eebba garaagaraa kennaafi kan ture guyyaa itti jalaa fudhatamee humni Waaqayyo taabonni Tsiyoon raajiitti raawwatte waggaa waggaatiin Tsiyoon eenyudha jennee gaafa ilaallu Tsiyoon haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maaramii ta'uu ishee gabaabumatti ayyaana kanarraatti kan bara kana baranna kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u qulqulleettii dubaroo Maaramii.